أعطيناك الكوثر الله إنا أعطيناك الكوثر الله الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني هردفتوني أورمتي يوتيوب جرجرتو سنين جتا بقى جراتني والله ما شاء الله تبارك الله. waan hedduu takka nama gammachiisu waan hedduu takka hamilee namatti horu ani hedduu takkan gammadee akka mataa kiyyatti warroonni amantii islaamaa kana jibbiinsarra mataan isaan dhukkubu amantii islaamaa dhaga'uu hin barbaanne biyya Itoophiyaa san keessatti hayyoonnummaan maqaaf hayyoota ofiin jettu jechuudha. Hayyootuma Oromoo ofiin jiru meeqaatamii warroonni amantii islaamaa kana hin jaallanne jechuudha. maashaallah tabaarakallah waan rabbiin ol qabe abbaan fedhee qaqqabuu hin danda'u. Biyya Itoophiyaa san keessatti yeroo lammaffaadhaaf akka addunyaatti quraana wal dorgomuu jechuun wallahi ani waan hedduu takkaan na gammachiisu. warroota amantii islaamatiin baga gammaddanii baga wajjin gammanne isiniin jaa mabruuq alfa mabruuq isiniin jaa. gammachuu kana kan walitti dhaabbatu rabbi nuuf haa godhu. wallahi aslan osoo argitee hanga fedhan jibbanillee nuti amantii keenya nuyi jiru namni amantii keenya hin qeequ. amantiin keenya kun leenca akka hajji Ibrahim kana faa qabdi. maashaallah tabaarakallah rabbiin umrii isaan nuuf haa dheeressu. warroota diin kana utubuuf tattaafatanii wallahi diinii keenya kana nuuf babal'isanii akka nuti amantii kanarratti jiraannu akka nuti amantii kana barru nu taasisan hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu isiniin jaa hordoftoota kiyya. warroota amantii kana rabbiin amantii kana abbaa jaalateef kenna abbaa fedhe dorgata jechuudha. warra immoo amantii kana dhiisee waan faallaa kanaa jechuudha ilma namaa faa gabbaru warra akkasiisanis rabbumatu isaaniin hin fedhinii jechuudha. nutillee wallahi mallaqaan hin bitanne rabbumatu amantii kanarratti nu uume rabbumatu amantii kanarratti nu jiraachisee jechuudha. rabbiin abbaa ofiin fedhe amantii fedhe keessa yoo ture hunu rabbiin fidaa jechuudha. fakkeenyaaf akka Sumayyaa Tasfaayee kana yoo fudhanne hin fida jechuudha. rabbiin nama ofii jaallate nama rabbiin ganamaan ofii ifiitiif argitee karaa ofirratti akka deebi'u laaffisee rabbiin abbaa fedhe deebisa. obboleeyyan keenya waan kana hordofanii akkasii rabbiin waan fedhe abbaa fedheef kenna. maashaallah jennaa mabruuk jennaa warroonni waan kana akka biyya keenya keessatti dorgommiin kun adeemsifamuuf shoora guddaa taphatan rabbi jazaa keessan jannata isiniif haa godhu. ijoollee teenyallee wallahi daa'imman kiyyas rabbiin akkanaa rabbiin akkanaa godhu inshaallah. akkatti haafizul quraan umrii 10 osoo hin geenne kanatti quraana qomatti fixee qomarraa bakka gaafatame guutuu deebisuun sadarkaa tokkoffaa bahuu jechuun mucaan kun xiqqishaan irraacha aanu kununuu gara alaabaan Itoophiyaa irraa mul'attu laphee isarratti jechuudha. maashaallah tabaarakallah rabbiin isaaf haa dabalu. rabbiin wallahi kakkanaa kana nuuf haa heddummeessu. akkuma sangaa biyyi teenya Itoophiyaalleen dorgomtoota shamarranii keessaa sadarkaa sadaffaa irratti argamte. inshaallah yeroo kana boodaaf jechuudha dorgommii irratti dhiyaatu biyyi keenyas tokkoffaa akka ta'u abdii qabna. kana caalaa irratti hojjechuu qabna isiniin jenna. warroonni biyya keenyallee jechuudha musliimoonni biyya keenyallee akka addunyaatti tokkoffaa bahuu qabna turreewu inshaallah waggaa dhufuuf tokkoffaa baana yoo rabbi fedhe. kana boodallee biyya teenya tana keessatti deddeebi'amee dorgommiin kun kan taasifamu rabbiin kun kan jalqabaa kan xumuraa kan taane inshaallah abdii qabna rabbiirraa. akkasuma jabaannee nutillee diin keenya jabeeffachuu hijaaba keenya uffachuu barumsa keenya barachuu diinii kana maali
isaa keessa gadi buunee barachuu erga barannee booda barsiisuu irratti haa hojjennu namu hanguma dandeenye jechuudha. Amantii kana akka jabeeffannu kun asumaan dhaamsa kiyya ilmaan babbareedduu akkanaa diinii rabbii tana daa'imummaan akkatti dhuyidee dhiiga isiitii fi qaama isii keessa wal ga'e akkanaa tana rabbiin nuuf haa kennu. Ani garuu hedduu takkaan gammadee hedduun gammadee maashaallah tabaarakallah wallaahi hedduun gammadee osoo dheengadda naannoo Tigiraayitti jechuudha. Amantii Islaamaa kana balleessu namtichi jongoolloon sun namtichi fokkataa nama fakkaanne sun jechuudha. Biraanuu Naggaati maal kajaan sun warroota hijaaba uffatan baroomsarraa yaasaa jiru osoo inni diinii kana qaqqabuuf warroota Islaamaa barumsa keessaa baasee hijaaba kanaan hin barattanii jiruun hijaaba immoo shari'aa keenyatu itti nu ajaja islaamummaa keenyatu itti nu ajaja nuufi hijaabni adda bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu inni immoo barumsarraa isaan ari'uuf akkasitti tattaafatu intalti shamaraa obboleettiin ta'inni hijaaba wajjin barumsarraa ari'uu sun har'a akka Itoophiyaatti akka addunyaatti Itoophiyaa keessaa sadaffaa bahu jechuun waan hedduun takka nama gammachiisu. Kana biraan immoo torbe maddabre keessa inni waan akkasii godhee har'a immoo dhufanii wallaahi biyya birarraa jechuudha biyyoota 60 dhufanii osoo akkasitti jechuudha diinni meeqayyuu ka garaa jalaan dalaguu fi ka ifa bahee dalaga jidduu nurratti duulu wanni akkanaa kun torba kana keessatti wanni akkanaa kun dalagamu waan hedduu takka isaan hamilee cabsu waan nutti immoo hamilee horuu jechuudha. Akka rabbiin nama islaamaa wajjin jiru akka rabbiin argitee diinii kana anumatu buusee anumatu tikkifataa jee gaafa dura rabbiin diin kana buusu diinii kana anumatu buusee anumatu tikkifataa jee rabbiin kanaafiyyuu nuti sababuma godhuudha malee ka diin kana tiksu kan diin kana eeggatu rabbii nuti gabbaru sanii jechuudha. Kanaafiyyuu maashaallah tabaarakallah nama sammuu qabuuf wanni kun beekumsa ta'eef jee yaada. Maaliif jennaan sila akka argitee namuu ifan baafanne malee akka diinii kana jibbaniin Itoophiyaa keessatti dorgommiin quraana yeroo lamaamii yeroo takkaa hin geggeeffama jedhamee hin eegamu jechuudha. Akkuma immoo akkasuma warri faallaa amantii kana biyya san keessatti baay'atuun jechuudha. Warri aangorra jirus baay'inaan akka warra faallaa amantii kanaa ta'e namuutuu ni beekna. Kana bira daree immoo rabbiin jabeenya ofiitiin dandeettii ofiitiin diinii kana biyya san keessatti hedduu takka akka biyyatti addunyaatti mul'atu godhee jechuudha. Subhaanallah dalagaa rabbiin keenya akkana kunoo'e maashaallah tabaarakallah waan hedduu takka nama gammachiisu. Ani hedduu takka hin gammade asumaan du'aa hin godha akka rabbiin ilmaan diinii jechuudha. Ilmaan diinii rabbii dhaaltu akkanatti haafizal qur'aan ta addunyaarra deemtee akka dorgomtu tana rabbiin akkanaaf kennu jechuudha. Anilleen immoo akka haadha ijoollee tanatti jabaadhee ilmaan akkanatti guddisuuf nama qophii qabu nama irratti illee inshaallah dandeettii rabbiillee na dandeessisu du'aa hin godha isinin jaa maashaallah tabaarakallah. Ani hedduu takka hin gammade waan hedduu takka nama gammachiisu jechuudha. Wallaahi hedduu takkaan hin gammade mabruuk isinin jaa warroonni amantii islaamaa biyyoota Itoophiyaa keessa jirtan akkasuma warroonni biyyoota 60 irraa dhuftan hundi keessanuu rabbi nagaan gara biyya keessanii isin haa galchu. Maatii keessanii maatii nagayatti karaa nagayaa xayyaara nagayaatiin biyya keessanitti rabbi nagaan isin haa deebisu isinin jaa inshaallah. Waggaatti aanu nutis kana caalaa jabaannee sadarkaa tokkoffaa irratti argamuu qabdi Itoophiyaan.